Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guyyaan har'aa guraandhala 10 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal isaan agarsiisu babal'isuun jalqabaa jedhu pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii mataa oduu har'aati. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati. Galatoomii jaallannee magaalaa Teeppii keessatti lubbuun namoota torbaa darbuun mirkanaa'eera. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo Oromiyaa laalchisee waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee gabaasa arganne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne. Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal agarsiisu babal'isuu ka jalqaban ta'uu pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii ibsanii jiru. Yaalii nageenyaa kutaa sana keessatti jalqabame hordofee hojiin kun walakkeessa bara 2020 ka jalqabamu ta'uu sabaa himaa biyya ofiif ibsan. Dinagdeen Eertiraa jajjabeessuudhaaf kanneen hojii investimentii oomishaa hojjechuu fedhaniifis carraa banaa jira jedhu gabaasa Birhaana Barhee soraadheessa. Pireezidaanti Isaayyaas jimaatti dabre haga guddaan waan nagaa naannootiif nagaa biyyoota ollaa isaa dubbate. Haala immoo hojjeta mootummaatiif jireenya wayyeessuuf mindaa akka dabalaniif manneen jireenyaa akka ijaaraniif biyya keessatti immoo investimentii jajjabduu hojjechuuf waada gale. Akkuma nagaan jirutti hojii investimentii illee akka dansaa jabeeffannee karoora itti deemu irratti hojjannaa jechuun dubbate. Akka jecha pireezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaatiif ka biyya alaalleen ka hojii dansaa hojjechuu danda'utti irratti wal dorgommeetiin hojjeta. Biyyoota ollaa waliin hojjechuu fi isfaaltii biyya keessaatiif biyyoota ollaallee waan danda'an cufaanuu hojjechuuf kurfoo jirraa jedha. Karoora kana buufata doonii Asabiif Matsawwaallee hin babal'ifannaa jechuun dubbate. Akkana jedha Asaba ollootisiitii walitti dhaabuuf yookaan ammoo waliin daangessuuf ganna kana keessa hojii hojjan karaa Itoophiyaa walitti nu dhaabsisuullee karaa Matsawwaa, Nafaa fi Daqa Maharii, Zaalambasaa, Asab, Dabaahimaa, Asmaraa, Mandafraa achi ammoo Asmaraarra gara Mansuuraa, Aqordaatti, Suudanillee waliin ga'uuf tan hojjannaa jedha. Hojii tana biyyoota ollaallee itti daballeetiin itti wal qarqaarree hojjannaa jechuun dubbate. Gama kanaan ammoo akka warri hojjetaan mindaa argachuu danda'a. Keessumattuu iyyuu warri mindaa bara 2016 keessatti mindaan isaanii hin dabalamanii fi hojjetaan mootummaa kutaa 12 gad jirulleen akka bara 2018 dabree jalqabanii mindaan isaanii wayyaa'ee fi dabalanuuf mirkansee dubbate pireezidaanti Isaayyaas. Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan dhumanii 900 darbee jira. Lakkoofsi kun Biriteen keessattis dabaluun mootummaan biyyattii waa'ee vaayirasichaa fayyaa uummataaf dhimma jabaa fi sodaa uume ta'uu akka labsu godhe. Aangawoonni eegumsa fayyaa ka Chaayinaa akka gabaasanitti dilbata kaleessaa nama 97tu du'e. Kunis lakkoofsa namoota Chaayinaa keessatti vaayirasii koronaan dhumanii 908 ga'ee jira. Kan haaraa vaayirasii kanaan qabaman immoo 3,062 galmaa'eera. Biriteen namoota 4 vaayirasii kanaan qabamuu kan ibsite yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota biyya ishee keessaa kanneen dhukkuba kanaan qabaman 8 ga'eeraa jetteetti. Ministeerri eegumsa fayyaa Biriteen Maat Hanok sodaa vaayirasiin kun fayyaa uummataa irratti uume labsuun vaayirasicha akka hin facaane gochuudhaaf kanneen dhukkubsataa jiran qofaatti akka kaa'amaniif mootummaaf aangoo kennan. Jaapaan keessatti dooniin imaltoota adda baafamtee akkuma dhaabbatteetti ka jirtu yoo ta'u namoonni 66 haaraa vaayirasichaan kan qabaman har'a ibsamee jira. Kunis namooti doona sanarra duraan turan ka vaayirasii koronaan qabaman dachaan lakkoofsi isaanii akka dabalu godheera. Daayirektarri fiilmii Paarasaayit kan ta'e lammiin Kooriyaa Kibbaa Bong Ho badhaasa Akaadaamii 92ffaa isa kabajaa guddaa qabu eega badhaafame booda lammiiwwan Kooriyaa Kibbaa ayyaaneffannaa guddaa keessa jiru. Badhaasa Akaadaamii kanneen biroo 3 eega badhaafame booda isa arfaffaa kana isa beekamaa kana argatee jedhameera. Yeroo badhaasa kana kennameef dilbata kaleessaa galgala fudhateetti haasawaa dhageessise gabaabaa yoo ta'u har'aaf kan na barbaachisu argadhe
dheeran si'a kanaaf bashannanuuf qophaa'eera hanga borganamaatti nan dhugaa jedheera. Suul Kooriyaa Kibbaa keessatti lammiiwwan biyyattii miidiyaa sabaa himaa irratti fiilmiinsaa injifachuun seena qabeessa ta'uu barreessaa jiran. Fiilmiin Paarasaayit fiilmii afaan biyya alaan hojjetame kan yeroo duraaf badhaasa akaadaamii argate yoo ta'u, fiilmii Kooriyaa Kibbaa kan badhaasa Ooskaar argate kan jalqabaa ta'eera. Pireezidaant Tiraamp namoota ragaa irratti ba'an kanneen miseensa waraana biyyattii ta'an haaloo ba'uuf jecha hojiirra ari'uun qaanessaa fi kan seeraan alaa waan ta'eef ministeerri ittisa biyyaa akka qoratuuf seenata keessatti hoogganaa paartii deemokiraatotaa akka ta'an Chaak Shumar gaafatanii jiru. Pireezidaant Tiraampiin aangoorraa buusuuf sirna gaggeeffame irratti Tiraamp irratti ragaa kan ba'an turan yoo ta'u, to'attoota sadarkaa olaanaa 74 kanneen mootummaa keessaa hojjetoota federaalaa kanneen bulchiisa Tiraamp hojii seeraan alaa hojjechuu saaxilan irratti haaloo ba'uu yoo danda'e akka qoratuuf gaafatan. Mana maree nageenya biyyoolessaa kan Waayit Haawus keessatti hayyuu waa'ee Yukireen kan ta'an Leetanaa Koloneel Alekzaandar Vindman ari'amuu irratti fuulleffatan Shumar. Obboleessa lakkuu Vindman Tiraamp itti dabalanii hojiirraa ari'anii jiru. Kana malees Goordon Sondland kan bara Tiraamp kakatanii aangoo qabatan 2017 doolaara miliyoona gumaachanii turanii fi gamtaa Awurooppaa Biraasels jirutti ambaasaaddara Ameerikaa turanis hojiirraa ari'aniiru. Bulchaan magaalaa Saawund Ben kan kutaa Indiyaanaa ka turan Peet Buttigieg kibxata borii filannoo dursaa guutuu biyyaa seenuun lakkoofsa jila hedduu qabaachuuf dursaa jiran. Paartii Deemokiraatotaa kan kutaa Ayawaa bayii sagalee kan walga'iisaa torban darbee baasee kan jiru yoo ta'u, Buttigieg kanneen jiran senatoroota jiloota 41 keessaa 14 argataniiru. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa darbe naannoo kibbaa sheekaa magaalaa teeppii keessatti humnoota hidhataniif shakkamtoota yakkamtootaa gidduutti walitti bu'insa uumame jedhameen miseensi poolisii tokko ajjeefamuusaaf poolisiinis tasgabbeessuuf tarkaanfii fudhateen namoonni 6 lubbuun isaanii darbu waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa mirkaneessee jira. Jiraattonni magaalattii gama isaaniin fooyyee inni jiraatus uummata ammayyuu yaaddoo keessa ka jiru ta'uu magaalattii dhiisaniis ka ba'aa jiran ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo sanaa obbo Andinnat Ashannaa fi torban darbe amajjii 26 bara 2012 walitti bu'iinsa uumame sanaan lubbuun namoota 7 darbuu har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. በቴፒ ከተማ በቅርቡ የተፈጠረው ክስተት መነሻው አንድ ወንጀለኛ magaalaa teeppii keessatti haalli uumame ittiin ka'umsisaa yakkamaa tokko humnoota naga eegumsaan to'annaa jala oolchuuf yaalii taasifameen humnoota nageenyaa irratti haleellaan raawwachuu saattaansee miliquuf utuunni yaalii godhuu dhukaasa banameen ture. Rakkoon sun kan uumame itti fufees humna nageenyaa yakkamaa sanaa fi kan yakkamaa sana waliin turan akkasumas akka tasaa jiraattonni bakka sanatti argaman kabiroon miidhaan irra gaheeraa jedhan. Obbo Andinet akka jedhanitti hanga yoonaa ragaa qabnuun humni addaaf kanneen biroon kan du'an shakkamtoota miliquuf yaalan qabuuf dhukaasa banameen ta'uu dubbatan. ግጭቱ ውስጥ ጸጥታ ኃይል አንድ የልዩ ኃይል አባል ተጎድቷል። ህይወቱ በዛው ተሰውቷል። walitti bu'iinsa sana keessatti miseensa humna naga eegumsaa tokko lubbuun darbeera. Shakkamaan yakkamaa ta'es miliquuf utuu yaaluu tarkaanfii fudhatameen lubbuunsaa darbeera. Kanaan ala namoonni bakka sana turan 5 miidhamaniiru. Walumaa gala namoonni 7 lubbuun isaanii darbeera. Namoonni 6 kabiroon immoo madaaniiru jedhan. Namoonni achi turaniif ogeessonni eegumsa fayyaa lakkoofsa namoota miidhaan irra ga'ee 20 yoo ga'an obbo Andinet garuu ragaa hamma yoonaa qabnuun namoonni madaa'an 6 qofaa jedhan. Obbo Andinet magaalattii keessatti nageenya hangi tokko bakkatti deebi'ee hojiin idilee itti fufeeraa jedhu. በሶስተኛውና በሚቀጥሉት ቀናት ጀምሮ እስካሁን ባለው ሁኔታ አካባቢው አንጻራዊ ሰላም guyyaa sadaffaaf guyyoota taananii qabee hanga yoonaatti naannoo sana keessa nageenya hangi tokko kan bu'e ta'uusaaf sochiin idilees itti fufeera. Waaltaaleen daldalaa sochiin geejjibaa kaleessaa qabee itti fufee jira. Addaan citee ka ture
qormaati mooraa teeppii haala inni itti fufuu danda'u waaltaaleen barnootaa naannolee biraa magaalaaf baadiyyaa keessa jiran hojii idilee itti fufuuf yaaliin godhamaa jira jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan jiraataan magaalattii tokko nageenyi wayyaa waan jiraatus jiraattonni magaalattii ammayyuu yaaddoo keessa jiru kanaanis magaalattii dhiisanii kanneen ba'an jiru jedhu. ከተማው አሁን ብዙም ያው መስመር ሁሉ አልተከፈተም። ከባለፈው ወዲህ ትንሽ የተወሰኑ መረጋጋቶች አሉ። magaalattii keessaa daandileen hundumtuun banamne kan yeroo darberraa hanga tokko tasgabbiin jira. Yaaddoon garuu akkuma jirutti jira. Hojiin hin hojjetamu, manni yaalaa cufaadha. Haati deessu tajaajila argataa hin jirtu. Hospitaala teeppiirra dooktoronni 10 ol dhiisanii ba'aniiru. Baankileen hangi tokko kan akka baankii daldalaa hojii jalqabaniiru garuu waajjiraaleen guutummaan hojii hin eegalle. Humni ittisaaf humnootiin federaalaa nageenya eegaa jiru garuu hanga yoomiitti ta'a kun uummati nageenya isaa eegsifachuu qaba. Kanarraan kan ka'e uummati qe'ee ofii dhiisee ba'aa jira. Godaanuun kun dhaabachuu qabaa jedhan. Baatii darbe keessa magaalaa teeppii keessaa lubbuun namoota 10 kan darbe yoo ta'u jiraattonnis magaalattiin nageenya duraanitti hin deebine mariin hunda hirmaachise akka geggeeffamuuf furmaanni waariinsa qabu akka dhufu ka barbaadan ta'uu dubbataniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qophii ispoortii. addunyaan dorgommii ispoortii garaagaraatti jirti. Itoophiyaan illee olompikii baranaatiif nama hedduu qopheeffachuutti jirti. Sooraatu qopheesse. Ayyalam addunyaan dorgommii garagaraa jirti. Dorgommii teenisii hawwan addunyaa feedi kaappitti jiran dorgommiin barana 58 biyyi 16 taphachuu jira. Gurraan dhala 4 jalqabanii ebil 9 dhumatti. Taphattuun teenisii Ameerikaa beekamtuun Siriina Wiiliyaams mo'amte keessa baate gareen Ameerikaa Laatiiviyaa mooteetiin dorgommii ebila dhufuutiif dabarte. Ispeen, Greet Britain, Belarus, Raashiyaa, Switzerlaandii fi Beeljiyeem faatilleen warri dabre ebil dhufu biyyi 12 waltafa waliin taphata. Gamkaaniin ammoo dorgommii golf kaawwan addunyaallee Singaappooritti itti jiran tapha silaa Taayilaanditti taphachuuf jedhan kan vaayirasii koronaa sodaataniitiin hanqisan. Koronaan dhukkubaaraa addunyaa dhufe biyyi hedduun dhukkubaan waan hedduun ofirraa eeguu jirti. Doktoroota addunyaallee falitti barbaaduu jiran. Dorgommii silaa Taayilaanditti taphatan tana gurraan dhalaa 27 haga bitootes tokkotti dabarsan. Gareen kubbaa miilaa Ameerikaa MLS taphattoota isaaniitii fi kontiraataa ganni 5tiin warra hojjechuu barbaaduu fi minda isaanii gannatti $11 miliyoona 1,600 tolchuuf waldaa kubbaa miilaa taphattoota kubbaa miilaa Ameerikaatiin walii galan. MLS kilaboota Piriimeer Liig keessaa gara 26 ol guddifate. Dorgommii kubbaa miilaa Ameerikaatiif biyyoota ollaa siikaa konkakaaf jedhanillee dhiyoo taphachuu fi qophii jiran. Caasaa taphattootaatiif liigii jajjabeessuu fi minda isaanii tana daballeef jedha Komishineerii MLS Dan Garber. Mindaan taphataa MLS tokko ji'atti $40 gara 40,000tti dhiyaate. Gannatti ammoo durii $8 miliyoona 8 fi amma gara miliyoona 11 fi 600,000 dabalamuuf jedha. Gamkaaniin ammoo addunyaan olompikii Tookiyootii fi kaji'a 3 duubatti jalqabanii fi hurfoo jirti. Atileetota 11,000 ta'anitti gosa ispoortii hedduu irratti wal dorgomuu fi qophii jira. Jaappaan Tookiyootti yaa'utti jira. Itoophiyaalleen ispoortii 5 dorgomuu feeti taatullee ammaaf dorgommii 2 dabarte. Barreessaa garee olompikii Itoophiyaa obbo Taammiraat Baqqalaa reefuu Finfinnee dubbise maanti jirtan akkamitti itti hurfaa'uu jirtanii jedheen. Dorgommichaaf qophii erga goone bara darbe calqabame. Kan inni hirmaanna jedhamee yaadame gosa ispoortii 5 ammaa fi kan beekame fiigichaa fi biskileettiidha. Waan akka woorlid teekwaandoo booksiin immoo kwaalifikeeshinii darbuudhaaf qophaa'aa jiru. Bishaan daakanis akkasumatti qophiirra jira. Egaa gosa ispoortii 5 hirmaanna jenneetti karoorfanne. Egaa garuu amma ittiin hirmaannu waan beekamne ji'a 2-3 tokko turaaf. Kan hirmaanni hin beekamne jechuun akkam jechuudha? Namoonni hin guunne yookaan ammoo. Gana amma wanni tapha gulaalaa qabu. Fakkeenya booksiin ji'a dhufu kana keessa 7 duuba wal dorgommii hin qabu. Biyya Seenigaalitti. Teekwaandoon biyya Moorookotitti Raabaat irratti akkanuma ji'a 1 duuba hin qabu. Kan atileetiksii ilaalchise fiigicha baay'eedhaan
amma dhumaatitti amma adoolessi calqabaa sabni gulaalotaa hin jiru. Yeroo fooyya'aa nama qabu kan hirmaatu olompikii irratti qophiirra jira. Amma abaluutu hirmaataa amma hin jedhamu hin tura. Gulaala kana darban gara olompikiitti kan qophii jalqaban. Dorgommii tan keessa shanan tan keessa hagamoonni itti qabdan yookaan ammoo hagamii yoo dandhellee harki duwwaan galluu taniitiin hagam mataan dhaabdan. Egaa akkuma kanuma dura beekamu fiigichaan yeroo baay'ee nuti meedaaliyaan argannu bara kanas an eeggamu fiigichumaani akkasuma. Bara darbe meedaaliyaa 8 arganne amma meedaaliyaa sanii ol argachuuf kan karoorsu. Waggaa 3 walakkaa dura Biraaziilitti Riyoo de Jeneerootti kan olompikiin gaggeeffame. Teekwaandoon tun dubaraaf dhiirallee ni dorgomta ammoo dorgommiin teekwaandoo tun hagam biyya keessa babal'achuu jirti. Teekwaandoo waan gaariitu jira. Bara darbe tapha guutuu Afrikaa irratti warqeellee arganneera. Mucaa dhiiraa tokkoon akkasuma nahaasas ijoollee dubaraa fi dhiira biraatiin arganneerra. Ijoolleen guddattuun kun lafa jalaa bahaa jirti. Gaarii jira. Egaa akka olompikiitti bara kanaaf hirmaachuudha malee meedaaliyaa argachuuf ganaa nu hafa. Ijoolleen maqaa qaqqabdu dorgommii teekwaandoo tanaan sadarkaa biyyaattuu maqaa qaqqabdu namni bebeekamaa inni fa qabdan. Hin jiru amma Salamoon Kifaa hin jira. Akkasuma mucaan bara darbe nahaasa argate taarikuun Girmaa mucaan jedhamu warqee argate hin jiru ijoollee jajjaboon. Ammas leenjii addaa fudhachuuf qophaa'aa jiru biyya alaa deemanii. Namni teekwaandoon gosa akkamii jira nama hin beekneef. Kuni World Teekwaandoo jedhaman. Teekwaandoon biraas jiru International Teekwaandoo maalaan jedhaman kiiloodhaan dorgomu ijoolleen. Biskileetti nama kamiin dhiiraaf dubaraan dubara tokko darbameera akka biyyaatitti abaluushii kana hin beekamne amma yeroo gabaabaa keessatti kwaalifikeeshiniin hin jiraatu mana bira addaan baasanii muca'uutti wayyoftuu taate akka hirmaattu ta'a. Meeqa biskileetii kanatti adeemnuti meetira hagam irratti dorgoman lafa akkamii irratti dorgoman maal fakkaata dorgommiin tuni? Rood rees jedhanii fi daandiirraati saayikila daandiirraa fiigsisan kana isa irratti hirmaatti muca'uun. Dansaayyee mirgaan galaa jenneen ijoollee dorgommiif qophaa'uu jirtuun ji'a 2 tafa Tookiyoo dorgomanii obbo Taamiraat Baqqalaa Olompikii Itoophiyaa irraa guddoos galateeffadhaa nagaa hedduu. Dorgommumaa Olompikii kanaanii gubbaan gareen kubbaa kaachoo hawwan Ameerikaalleen Meeksikoo 4-2 mooteetiin Olompikii tanaaf dabarte tan waliin marroo 5 akkana dabsatteetiin Olompikii dabartee jechuu Ameerikaan qophiin ispoortii irraa tanuma anini soraa lafeeti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan biiroo dhimmootii koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan riphxee loltoota wajjin mari'achuuf qophaa'aadha jedhan. Haala ittiin qaama hidhatee socho'u wajjin gara mariitti deemu irrattis abbootii gadaa jaarsolii fi hayyoota yuunivarsiitii garaagaraa wajjin mari'anneerraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinaalee Wallaggaa lixaa qellam Wallaggaa keessa namoota sodaa nageenyaarraan kan ka'e qe'ee isaanii dhiisanii baqatan deebisuuf mootummaan akka jaarsolii biyyaaf abbootii gadaa wajjin hojjetu dubbataniiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbisee sababaa rakkoo nageenyaaf uummanni gara Gambeelaaf iddoo biraatti baqachuu dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana quba qabaa. Akkuma jedhame egaa quba qabaachuu qofas miti dhimmi kun dhimma mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhimmi uummati gara lixaarra jira rakkoon nageenya naannoo sana keessatti furmaata argatee uummati tasgabbaa'uu qaban karaa lamaanii kallattiin kan deemamaa ture. Karaa tokko hamma danda'amaa ta'etti abbootiin gadaa, abbootiin amantaatii fi jaarsoliin biyyaa keessa galanii dubbiin kun karaa nagaatiin hiikamuu qaba. Ammaan booda Oromoon Oromoo irratti dhukaasee Oromoon Oromoo qeerraa buqqisee ajjeese yoo jedhame qaaniidha kun nuuf waan ta'eef karaa adda ta'een xiyyeeffannaan itti kennamu jedhamee kallattiin kennamee deemamaa ture. Kallattiin kun hamma ta'e deemamee hammi milkaa'ee jira. Garuu immoo xumurarra gahamuu qaburra waan hin geenyeef ammas karaa qaamolee nageenyaatiinis nageenya kabachiisuuf deemamee jira. Innis hamma ta'e wanti deemamee nageenya mirkaneessuuf deemamee jira. Ammayyuu immoo uummatni naannoo sanaa sadarkaa sanatti tasgabbii argachuu qabu argateera kan jiru jiru. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo torban lamaan kana keessa waltajjiin kan lammataa sama gidduu kana kan qabamu akkuma jirutti ta'ee abbootii amantii abbootii gadaa maccaa keessaa dhufan yuunivarsiitii Wallaggaa, Jimmaa fi Amboorraatii
hayyoota argaman waliin maree yeroo tokko geggeessinee jirra jechuudha qaamaan. Maree geggeessine kanaan waan irratti walii kallattii kamiinuu dhimmi nagaa buusuu, dhimmi araaraa yeroo fudhachuu irratti ammallee balballi mootummaa banaadha. Araaraa fi karaa nagaatiin hiikuu fi abbaan komee qabu, abbaan gaaffii qabu, abbaan rakkoo jira jedhu ba'ee waltajjiitti baanee teenyee rakkinicha sana hiikuun hin danda'ama waan ta'eef qaamoleen kun gidduu galan jennee waltajjii tokko geggeessinee hayyoonni gara isaaniitiin qabatanii deemaniiru, abbootiin gadaas gara isaaniitiin qabatanii deemanii jiru. Kuni fiidbaakii isaa waliin ilaaluuf immoo gidduutti hojii biraatiin qabamne waan naannoo hin jirreef amma torban kana keessaa guyyaa gara kamisa dhufuutti yaadamaa jira. Ammas abbootii gadaa godinoota kana arfan keessumaa keessumaa immoo bakka rakkoon nageenyaa jira jedhamu kanaatti galchine isaaniin fudhannee keessa gadi buunee waan mootummaa biraa badiin jiru yoo jiraate mootummaan sirreessuudhaaf qophaa'aadha. Qaamoleen gaaffii qaban kamuu yoo jiraatanis gaaffii isaanii karaa nagaatiin dhiyeessanii hiikuu ni danda'ama. Ammas abbootiin gadaatti galanii kan jedhu jalqabamee itti deemamaa jira jechuudha. Amma namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu. Gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaanuun jedhan akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoo wal fakkaataa akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kana hoo mootummaan akkamiin ilaala? Qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu? Kun egaa qaamni mootummaadha. Ergamuun inni iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaaf lammiin naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira, kan mootummaa naannoo jira. Even kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoominaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame. Hamma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaatiin rakkoon akkasii ga'eera. Namni tarkaanfii qaamni nageenyaa fudhatee namooti siivilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenya meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaan darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliif karaa tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama riphee loluudha. Qaama fuulaan ba'ee waraanu miti. Gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema. Kun kan ta'u siivilii gidduutti, uummata gidduutti. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuu hin danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Dhimmi kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuu hin danda'amu hin deemamne kan jiru of danda'ee qoratamuu qaba jedhee sana mana. Ammas qoratamee deebii argachuutti sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaan jira jedhee uummanni qoma adda baasuus dhiisuu danda'a. Eenyu kamtu kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a. Uummata sana gidduutti yeroo gadi ilaalu uummati kun jireenya mataa isaa jiraata, baadiyyaa keessa jiraata, hojii isaatiin jiraata. Waa'ee lolaa, waa'ee waraanaa, humna waraanuuf humna wal waraanaa waluu isaallee adda baasee beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera. Of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu hin jiru. Garuu waan ani jala sararee dubbachuu barbaadu caasni kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti. Of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuudhaaf humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifa uummataafis ibsamee qaamni badii qabus seeraan gaafatamu wanti isa dhowwu hin jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caasti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa Naqamtee irratti rakkoo uumame immideetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera. Namoota Gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya. Osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu. Hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuu irraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa ture jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu. Kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaagaraatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisuudhaaf wanti yaadame jira. Waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha. Kun akkasuma siin jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaatii amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummanni ofii isaatiin filate yoo hin barbaadu jedhee aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaatii uummanni
Garuu hamma aangoorra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabutti fala argachuu fi akka itti deemuun waan filannoo qabu miti. Sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa karaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru. Achiiti naannoo mootummaa Gambeelaatiin wanti rakkoon akkasii ka'ees odeeffannoo qabnu garuu wanti nuyi guddaatti gochaa jirru maalinni namni qe'eerraa akka buqqaane qe'eerra ture rakkoon naannoo sana jiru akka hiikamuuf hawaasni keessumaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboonni amantii bakkaa jirutti hawaasa kana tasgabbeessuu qabu. Kallattiidhaan gaditti buunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareedhaan amma sila kaase kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa karaa mootummaatiin haala nu mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira. Waltajjii tokko suula kana dura akkuma sila kaaseen kaasnaa fudhannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuu isaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabuun qabu. Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira? Qaama hidhatee jiru qaamni kuni yeroo adda addaa carraan kenname dhufuudhaaf fedhiin ni agarsiifne ammas nuti torbee darbee ibsa mootummaa laannee jirra ifatti. Qaamni nagaadhaan socho'uudhaaf barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi isaa banaadha. Waliin dubbannee rakkoo kana hiikna hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee dhukaasuu dhaabne nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kara danda'ameen qaamni bakkeetti ba'ee mari'achuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dhimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira. Amma irraatti gara torban lama dura dhimmicha irratti mari'annee guyyaa 4 dura ibsa miidiyaadhaan laanneerra amma ammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne ammas illee karaa nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'anne mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha karaa nagaa dubbii hiikuudhaaf. Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan kan kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'amedha. Nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan. As keessatti eeggannoon godhamee jira. Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjedhaa dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laanne malee mootummaatu filee miti abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiiknedhanii hayyoota kan keessa gallee hin hiiknen yaada dhiyeessanii tolee karaa mootummaatiin rakkinan qabu isheen keessa galaatii hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka namanutti sirni gadaas kan ajaju eenyuuf looguu hin danda'ani gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti eenyuufuu looguu hin danda'ani eenyuufuu ooganii eenyurrattuu miidhaa geessisuu hin danda'ani akka itti naman abbootii gadaan barbaadu hayyoota Oromoon barbaadu nama kanaa wajjin hin teenye jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadame eenyu abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu propose godhanii waliin mari'achuu dandeenya. Dhimma Oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma Oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kamii wajjinuu taa'ee mootummaan naannoo Oromiyaa dubbachuudhaaf balballi isaa cufaa miti. Abbaan gadaa Oromoo kan kanaan oliis furaa ture kan kanaan oliis hin furaa. Yoo achi keessa hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti himanii ati dhimma Oromoo hiikuu hin dandeessu. Maqaadhaaf jennee wal bira teenya miti. Afaan tokko dubbannee walii galuu hin dandeenyu taanaan faranjiitu dhufee gidduu keenya taa'ee walittiin waraarsaa jedhee yaadu. Oromoon Oromootti dubbatee Oromoon Oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha. Kanaaf nama barbaadanii abaluu kana keessa galuun irratti turre abaluu galuu qabaa abaluu dhufee yoo jedhe wajjin mari'annaa yoo jedhanii kallattii kanaan dhufan eenyu wajjinuu mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti. Kan afaan isaan beekne wajjinuuti mootummaan biyya kanaa mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira. Kanaaf nutti dhaga'amuu qaba yoo ta'e kan du'aa jiru lammii keenya kan ajjeesaa jiru lammii keenya walii keenyatti warra gumaa ta'anaa jirra. Kanaaf Oromoon bilisoomus tokko Oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko Oromoon on bulchina jedhamee garasii garanaatii gaaffiin paartiin Oromoo meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadha yaada banamaa finnee rasaasa dhukaasuun ala taanee gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana hiikuu danda'a abaluun hiikuu hin danda'u abaluun baasaa abaluun galchaa jedhanii waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaatti amanan kamii wajjin mari'achuun hin danda'ama. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadhaa dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadhaa dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef. Kutaa lammataa marii kanaa bor itti deebinaa obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ni galateeffanna.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.